وعمل له قرن نبتدع فكان زنيدا عمل يزيدا ودوري أنا مهم تملا تونس هاي يا جميل وين أما سبيجي كان تسيدا ودوه أما سقاف تكو نمشي وهي إلما فوادا ميتيجا ركوب ستة بارا ما أنتنا يا المخيّة جين أنا يمكن دو فين ديما ما أنا كيسا دو ديما كنا سيفين ديزاين بتشي ردو ديما كنا سيفين ديزاين أتيون لا الأمر تيتي يوم مني وهم في تير ناخذ سنجة إنه ما كاكاتين جين خون إربوس الدادي يبدو بدلوا تكاس دوم ستي إنه ما كاكاتين جين إنه أيوة نمني دفع ماني خوني في دتشين تروتي جا سنجة يلا ما كاس دو دو مكان يوم نمني دفع كي سنجة سه مرميو إنه ما كاكاتين جين مريسي مالي ربي براوات كندب أتشيم ما ويزنا بيكدو يالتي ما يلا جبت جرا يالي خاين يكون بدأ يكدوها ماني لا جبت ما خده أما أشيد كشطر بي منامن تايد مدوي بيتي أبانسا جزء دو بويدا هنگا بويتشا بحر أوربان كوي جزء مدفع دتشين توني في منا كان سينيسوتان كون دكا تيجارا راعي جين أبغى تيجي إيه تيجا سير لك مانتنا سير كواكي خلاص سيجال نخلص سيجال مانتنا أشي جزء سيري مانتنا رجع في ده دوجاني مانتنا بقى أكل تيجي نتيجات أنا رقم أمبر بادو أنا ما أكاد دوجين أنا ما أكاد إن دتشين تون تيجا جي خلنا أنين ديساب جيم بقى أكاد خيان تيف هنك أكاد دوجين ما باندران أكاد تيجي بقى أنا إنك أكاد بقى أنومان ديساب جي ما ديساب أما أكاد تلاقي تكو جمع قلة شيء بقى ديسابي لفهارا ويتي كبينيا في لفكا برا خيمر مانتنا أشي مانتنا إلماني تجارتي وانيا تنببن ديني بقى صدقة خالد شوية صدقة خالد تي خالد تي اتفي دوانيا تن ويا تكاكا تساسو صدقة خالد تي ديمو ليني غوتي بقى غلاني فرتي غوتي نسا فوري ديمي فجي يسد لقى خيس بقى بكنيسا مكون بكنيسا جموي جيجي جرا موسى ربي باسي موسى قواتي بيبشان كيسا جارتي نسا كان أمة جوار هورتي أبان سدادو كاكاتين جيري كبينيا كنيا نبوكيسه إذا دادو صدقة غرو بيشان كوتشيسه an ilmaan warra gowwaa kan raanoo rotteeti ijoollee facaaftee deemtee sadaqaa harachuu eegalte bara san keessa dirqama sadaqaa harachuudhaaf naannoo qe'ee warra mootii galuun dirqama ture achi warra mootii deeyitee suma achi kadhatte suma harattuuti achitti hojii qacaramtee bakka dalaguu eegalte haati isaaniilleen ijoolleenis kophaa isaanii akka ta'u dhabdeet haa keenya kan kakatiin haajii dachi irraa fuchisiise abbaa keenya kan bishaan yoo laaquchisiise haadha nyaata laddirra nu dhiiftee deemteettee ijoolleen amma dirqama sadaqaa harachuudhaaf qe'ee warra mootii galti ijoolleen gurguddatti amma waliin beekanii bakka iddoo haaraa wal laalanii jiranii abbaan isaaniillee bishaan keessa achi muka qabatee bee waan ta'eef dirqama sadaqaa harachuudhaaf qe'ee warra mootii eeggale waan ajaa'iba jarri wal laalee jiran gurguddate kan ammaan tana bara durii sanii mootii gisee filatanii waaqaan nu filaa janiiti warri dur kun waltajjii guddoo kana keessa nama shimbirroon dheeyitee irra qubatte mootii warri filatan mee waan ajaa'iba achi amma gisee bakka waltajjii baasanii hawaasa mootii filannaa haaromsi gee janii bakka namicha sadaqaa kadhatu kana uummanni sadaqaa kadhatu hundi waltajjiin keessa jira waan ta'eef waaqni hanuu filuu yoo ta'an nama mootii shimbirroon barartee tumaan walitti dhuftee namicha sadaqaa kadhatu kaduraan kan kadhu jee dachara buqqaa kanumarra qubatte shimbirroon haisarra shimbirroon waaqni nama akkam nuu fila kadhatu nuu fila inni tuba arra bakka ammas ni galan guyyaa itti aanu illee gisee dhufani shimbirroon isuma kanarra qubatte deebitee awoo gaa guyyaa sadii dachaanu isuma kana hojii argitan raayaafnee uwwifnee babbareechinee mootii ta'ee nu bulchuu jennee waliin ammaan tan amma gaagizee isa kana keessatti fataa godhanii dhufeetti bibbeenii mootii godhanni mootummaan duraan bulchaa ture halkan galacha qaba darsa gurratee ka bahamire masaraa keessa akkasitti amma isaa achi darsa gurratee kana ijoolleen yaa rabbii keenya abbaa keenya akkasitti akaakoon keenya kakatiin jeeni osoo sadaqaa nu barbaadu bishaan kuchiise ummaatee nyaata akkasitti dirree nu dhiifte ummata gowwaa kana horotti nu biraa deemte yaa rabbii mootii kana wal nu barsiifte mootiin kun duraan nu baree waan akka nu biraa qof deema mootii kana illee wal nu barsiisii jettee ijoolleen boochee iidemma tana haati dhageessee gurra siitin hay sa ijoolleen tun tiyya gaafa kaanii sanii abbaa isaanii bishaanii fuudhee minaamin jetti yaadattee maati iyyite maati ettee ilmaan keessatti dhuttu lafa bira lafa dhooyite beeyte abbaan isaaniillee mootii ta'e ammaan tana bakka mudamee jira iyyeessa kana dhagee fiigaa dhufe maan gisee fiigaa dhufe maali jawad kun ijoolleen seenaa kana sanatti himte wo ilmaan kiyya jee ammachi uummanni dhukkoo awwaal fete bar wal nan biin uummanni walirra dhumanii maan ta'e dhungoodhaan achi akkasitti masaraa san kasaanii ta'e achi tafanii jechuudha hordoftoota keenya yoo ati haqa nama barbaadu baatte duriyaa kana irratti wallaahi billaahi rabbiin waan bareedduu tokkosii kan nuunsaa hin ooltu jechuudha. Os durii naarii jira. Maal taate? Na himni jettee os durii naarii jirti. Isi haa naa himiya. Gaaf tokko beeytee biyya takkatti maraataan heddummaate biyya san maraataa malee namni fayyaan keessaa dhumuudhaa ka'e beeyte achi mootummaan biyya sanii nama san walii qabee xayyaara tokko guure biyya alaa ofeetti wallaanaa jee shifeetti jaan bararsiisii jeen achi maan tana
ifi xiyyaara biraatiin duubara deemudha jecha shifeeritichaan oofi jeeni maraatota xiyyaara guutanii xoof godhanii oofuu eegalan. Hayyee badabba. Osoo oofanii maan dargisee samiidhaan irra ol ka'ee xiyyaarri ol ka'ee shirjee labbaa deemuu eegalu. Maraatonni kun wayii faanuu isaanii ni haasawaa waltuma faadha. Ol ka'anii wal rabbashanii maraatonni kun lolanii wal tumuu eegalan macha keetti. Wayitara shifeerri maraatota kana keessa karra wayyaa kafaayee nusee taa'u wartee kanaa soyin. San irra filee irratti muusee godhee ati mi jara kana nama rabshaa godhe adabii jeen. Adabii naamusaan akka bakka haqama san geessinutti jara kana bakka hogganii jeeti maraata kana keessa karra wayyaa itti file fuudhee. Ammoo osuma deemaniiti maraatonni wayii isaaree faanii usum danda'ani. Walololo achi keessatti xiyyaan irra muudan kun orkeetuma nama wacee ka dubbate hunda xiyyaara irraa biratti muulaa gaduma darban alatti. Gaduma darba amma xiyyaara hidhuma deema. Namni wayii isaaree maraata dhuma haasa amma gaduma darba. Osuma kana gataruuti gisee bakka silaatti buusan san ga'u maraataa tokkichaa irra wayyaa sanii fi halaqaa sanii fi shifeera malee xiyyaara keessa waa takkan jiran maraata hundi xamtaan amma. Shifeertichi gisee achi buuseef duba laalu awwa jarree isa kutan gabbaanii wayii dhufanii jira kana jiranii. Yoo isaati immoo mana keessa akka ture dirasee karaala. Achi akkasitti shifeertichi gisee yoo duba biyya deebi'ee hin dhiisu waan ta'eef mootummaan biyyisaanii maraata tokkichaa fudhatee achi tafee akkasi biyyi san fayyitee jechuudha. Allah Maali? amma isa durii ari'aan na fide. Ammallee Durii ari'aan na fide maan kun ammallee tuffaan jabduu ari'aan na fide. Haya xaafii gidduu sina jechuun maali? Xaafii gidduu dhokachaa kanan jiru ari'aan na fide. Tunis beeytee bara durii tokko wantoo waa torbeessaa wanti torban durii biyya teenya sana bakka haalatti guddisuu qabnurra wal marannaa wal mareetanii walii galan. Wanni isaarra walii galan tulillee loon tiisuu yookaan horii tiisuu walii galan. Achimma kaanii lafa dheedaa galanii beeytee loon tiisuudhaa gisee achi galanii isaan waan meeqa waa torba lukkuu buutii toomaa ibidda bishaan dharaa fi dhugaadha. Waa torban kana naa qabadhu isaan torban kanaatutu waa akkaataa itti biyyi isaanii guddisanii wal mareetanii horii tiisuu murteeffatan ammaan tana. Horii tiisuudhaa lafa dheedaa gisee galanii ammaan tana dhaarsitummaa jetteen arraan tanan deemneeti naafi buutiin horii tiisna isin qe'ee fataa yaa olaa itti kaanii isii fi buutii wajjin tika kutan amma loon tiisudha. Wayitamatti kadha kan tana maal jetteen yaa buutii teenya jetteen dhugaa dhaarsituu namaan tana nuti sila nagumaa waliin gammachuun jiraachuu feena. Lukkuun san yaaba jireenya kee waan feetu wayiifin sin jee gisee galle lukkuu san ciniin ijjee setteen boo ijjee setteen ammaan tana gisee ammaan tana galan buutiin dhuguma jetteen lukkuutti ciniintee ajjeefte. Lukkuun ni duute amma guyyaa itti aanu dhaartiin mallee har'a naafitoo maatu horii eegaa jetteen. Arali naafitoo maa yaa horii eegaa isin qe'ee olaa ittiin baqafataa yaada nu kutante qaxamma toomaa fi dhartii. Hogguuti kadhagan yaa toomaa kan jetteen silaa nuti gammachuu fi jaalalaan nagaan jiraachuu nu feena. Buutiin san jireenya san feetu gisee galle basha jetteen buutii san toomaan galgala gisee galu buutii basha qeesuma ajjeesi boo. Ammaan tana guyyaa itti aanu dhaafii ibiddaatti kadhaqaa itti dhartuu nu mallee hafuu diddee. Giseetti kadhaqan yaa ibidda keenya jetteen nuti silaa nagumaan gammachuu fi jaalalaan jiraachuu waliin feena. Toomaan san jireenya keenya fedhu wayiifis hin jee wayin arge. Toomaan san gisee galle kophee isheeti daaraa godhatteen toomaan san jireenya keenya fedhu. Amma giseetti kadhaqan giseetti kagalani ibiddi dhuguma jeetti toomaatti qabee gubee fixe boo. Amma guyyaa itti aanummaas dhaartitu nafu hiddee aranaa fi bishaantu deemeetti kadhaqaa jetteen. Hogguutti kadhaqani yaa bishaan keenya jetteen nuti sila nagumaan qabbanatee sana allaa fataa inni jiraachuu feena. Wanni akka ibiddaa san jireenya kee jibbaan jirtu ibidda san gisee galle itti jigii dhaamsetteen. Bishaan illee ammaan tana galgala giseetti karraa galani itti jigeetuma dhaamse ibidda. Ifiifillee ibidda dhaamseeti achumaan gadoo jige. Bishaan eegaaf san gadoo jige gaduma yaajayyaa kan garra. Abbaan tana guyyaa itti aanu dharaa fi dhugaa bichaa walitti hafe mara bishaan kaasee. Arraan tana yaa dhugaa kan bichaa walitti hafe ka'ee itti kadha inni loon tiisine nutummaani. Hogguuti kadha garan loon tiisu dharaa fi dhugaan. Dhaatitu karaa gubbaa dirree raasaa tana deemtee immoo horii karaa qarree dhoofti boo karaa afaan qarree horii dhoofti. Dhugaa achiin deemee horii sana dhayeettiin dhugaan gisee horii dhaqu ammaan tana qarree gubbaa keessoo qilee afaan dhayiteemi dhaatituun dhagaa wayii guddaa buqqifattee itti gadhiifte hidhoo itti beeki gaama dhugaa tana gisee dhoyitu dhugaa tana rabbiin dhagaa warqii godheef ammaan tana gisee warqii ta'uufi dhugaan tokko dhugaa waaqaatiin miigaa fi dhugaa malan dubbattu yaa dharateenya waan bareedu sanaaf iddee fuutee itti hedde. Barachiin si gaddarbeetten arsi duraanuu dharaa mi'a haadha kijibaaf baradaati naata achi barre warqii tana argee si gaddarbeette waan bareedduu kadhatan akkasatti ammaan tana dharte amma naatu bakka teessan dhagaatte dharti ammaan tana bakka tiree fudhaabbate san dhagaa asii dhagaa kana buqqifadhu naan dhayyii jetteen ammaan tana dharti haa warqiin haa ta'u
Rabbi si kaasee gadum gisee jireetu amma dhugaan dhuftee gaaya yoo si dhugumaame dhagaa si buqattee itti gad lakkifti. Qilee buusee kun arachiifu dhagaan qarree dhagaa buusee daaraa gariin isii godhe akkasitti dhaartii jara hunda fettee ifillee akkasitti duutee dhugaa rabbi bichaa addunyaa irratti haftee jenna hordoftoota keenya. Kanaafuu dhugaa jabeessinu dhugaa dubbannu isin hin jaa.